ما في كمنان وكمسو يارو أكوان بنسان باخي يجالو سينا قبل نقطو سينا ودهانو داوتي مباي قبل سينا جبتو همن قوبان به ديرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. daawwattoota keenya har'a keessummaan qabadhee dhufe keessummaan gariif fuulli isaa haaraa ta'u gariif fuulli isaa haarawaa miti. Obboleessa keenya mucaa qacalee mucaa amma lafaa dhufu kan yeroo tanaan shoora guddaa umrii tanaan taphachaa jiru shoora guddaa nu dabarsaa jiru kan eega ammaanuu kana ta'e inshaallah yoo rabbiin umrii dheerina kannee fi hojii isaa keessatti ikhlaasaa fi akkasuma qulqullina kanneef laata booddee maaltu dhufaa jennee kan nutilleen abdii guddoo irraa qabnu kan yaadnu abdannu tahaa. Obboleessa keenya jaalata Abdullaahi yookiin Abu Huzeyfaa jedhama. Isaa wajjiniin har'aan tan asirra dhiyaadhe. Maaliif hin dhiyaadhe? Obsaan nu dhaggeeffadhaa. Hordofaa. Waan bakkaan jirutti ani odoon ifi natti haasa'u haasoyni kan kee ana qofarratti ooluun gonkuma bu'aan qabu hangaan an gammade kana hawaasni keenya gammade waan ta'eef nu haasi jeeni istiidiyoo tiyya fidedhee asiin kunoo isinitti dubbachaa jirra. Mee Abuu Huzeyfaa waa hunda dura hawaasa har'aan tana si argu irra salaamadhu wal baraani akkasuma bakkatti dhalattee fi haalata jireenya kan keeti gabaabinaan ibsin siin jedha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دعوتوتا خينيا جل كبرتي شيخ خيا برسيسا خيا شيخ جمال حاجي يوسف قالتهم يولفادو أمرنا ديردو إسان جاء سجنتا خنا هلا متجيسني وانا ما تخيس جرتوه حواس خنا أكنا نوبتتي جاني يادخيك إبلني سجنتا خنا ناك أبو سانيتيف فولة دعوتوتا درتي مقا حواس بلاتين قالتومي جان بدي بيسي قالتومي جاني إن شاء الله أنا يمو جالتا عبد الله جاما دلتا مايا سيتي كتا مقالة أوداي جرينيف أداما جرادة أما في بكتي أرقمنو مقالة فنفني استيديو شيخ خينيا شيخ جمال حاجي يوسف التي سقنتا خنا قبانين هيا مساني تيف قالتوما جاني قمك يعني أكنا namoonni beektangaa baha Oromiyaa keessatti dhalatan akkasuma ammas Harargeedha. Harargee keessaa Maaya Siiti bakka jedhamtu isin himanii turanii har'a bilaashitti hin finne. Waatu duuba jira zaata agartan kana duuba waa jira. Obboleessi keenya Abuu Huzeyfaan ammaan dura kitaaba barreessanii kitaaba isaanii magaalaa Awwadaatti eebbifne. Xiqqoo nama dhaabbatanii kitaaba biraatiin as bahan. Kitaabni as bahaniin maqaan isaa Qarooma Baha Oromiyaadha jedha. Qarooma Baha Oromiyaa. Laata qarooma jechuun maali? Yaada kiyya dabruudhaan duratti isarraa as fixanneetiin dhaamsa kiyya xumurarraaf godhadha. Qarooma jechuun maali? Baatii Oromiyaadhaa kunoo eeysaa fi eeysa maalii fi eeysaa fi eeysarra qopheessee kaja'u isaanii wajjiniin turtii gaarii mee kitaabni kitaaba qarooma baha Oromiyaa jedhuun nu wal barsiisi. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya kitaabni qarooma baha Oromiyaa seenaa uummata Harargee jedha. Qarooma baha Oromiyaa yeroo jennu baatii Oromiyaadha. Arsii fi Baalees dabalataa, Somaalee dabalataa, Affaariin dabalata. Anammoo addatti qarooma baha Oromiyaa keessaa kutaa takka fudhadhee qarooma Harargeedhaa xiyyeeffannaadhaan kitaaba jalqabaa kana keessatti fidee jira. Qarooma jechuun biiti takka qaroomtee yookaan qaroommina biyya tokkoo gaafa kaaftu gaafa biiti takka
siyaasaadhaan jabaattee diinagdee horattee aadaa siyaasaa amantaa ofiitiin jabaattee aadaa abboonni jalqabaa qaban ittiin bulmaataan gaafa ijaaramee jireenya takkarraa gara milkaa'inaatti waan dabruuf sababaa isaaf ta'u ka'umsa jalqabaa suntu qarooma jaama. Anilleen qarooma baha Oromiyaa seenaa uummata Harargee jedhee wanni niin kaaseef uummanni bahaa kun keessattuu uummanni Harargeedha. Hayyoonni, ulamaa'onni islaamummaa qabatan tajaajila Oromiyaa mul'isuuf, Oromiyaa ijaaruuf, Oromiyaa tana addunyaa biratti sadarkaa biyyaatti Itoophiyaa ol kaasuuf wanni hawaasni bahaa keessattuu namoonni jajjabaan hojjetan waan lakkoofsan qabneef qarooma san akkananis beekutti hawaasni kiyyoo waan kana beekaa kaji'u hawaasa yaadachiisuuf waanuma hawaasni beeku fuula barreeffamaatiin fide. Maasha Allah, jazaakumullahu khairal jazaa. Asirratti yaadachiisa tokkoon qaba. Yaadachiisni hin qabu. Nuti warra baha Oromiyaa Harargee sanirraa. Yeroodha teessan ilaalcha ifii ol qabanii naannoo ifii ol qabanii jechuudhaatti kan fudhanne laal namni hundi quba kana kanumatti aanu kana jedhan yoonii fi naannoo hubateerra namni hundi as baase namoota hedduu jira kan naannoo biraa kan wajjin haasa'u yeroo inni natti haasa'e na dhagahame duuba nuti fagoodha jirraa hin dhageenye waan kana hin beeknu asii Wallagga dhayne Wallaggaa bahaa jechuudha. Aanaa Qondaalaa Guunii fidhayne waan ajaa'ibaa achi garre. Warroota achi jiru san hedduun lolee jechuudha. Maaliif jennaan waan hin yaadin tan odooniif as jiru akkastu jira hin sehin seenaa dabarte keessatti waan ajaa'ibaa irraa tuttuquun barbaadu amma sagantaan teenya waan hin ta'iniif jecha sagantaan san namoonni quba qabdammaan barreessinaadhaan jiran yoonii fi abbaan achi waan qabu quba qabu barreesse sanis waan quba qabu barreesse kunis waan quba qabu barreesse walitti seenaa naannoo teenyaatti naannoo Oromiyaa guutuu walitti dhufteeti naannoleen hundi seenaa biyya teenyaatti seenaalee Afrikaa kana keessaa walitti dhufteeti seenaa Afrikaa taate seenaa alamaa taati bakka sanirraa haa jechuudhaa fi obboleessi keenyaarraa seenaa baha Oromiyaa keessaa hanga beekumsi isaa gahe hanga dandeettii isaa qabu irratti qophaa'e kana qofaa miti hundaa'uu warra qaroomina siidhaa akkasitti itti dhaqqabee bakkaan ga'u rabbi si haa godhu. Kanatti aansuudhaan kitaaba seenaa baha Oromiyaa qarooma baha Oromiyaa jedhusan maal keessa kaafteme waniin jechuu barbaade fakkeenya waan tokko takka tan hawaasa kanaan ga'uu barbaaddu naa tokko. Egaa akkuma beekamu kitaabni qarooma baha Oromiyaa jedhu qaroomni baha Oromiyaa addunyaadhaaf waan dinqisiifatan waa hedduu qaba. Sanirraa tokko qarooma bulchiinsa Islaamaa. Bulchiinsa imaamaa fakkeenyaaf iddoo teessuma isaa hooggansa godhatanii bulchiinsi Islaamaa takka amiira namni jennuun hoogganaan nama 72 Harar aangeessitee turte. San keessaa aangawaa cimaa Imaamu Ahmad Ibrahim Algaadii qarooma amantaa Islaamaa qabatee baha taa'ee Harargee taa'ee iddoo bulchiinsaa godhatee bahar asirraa haga bahara Hindiyaatti haga Zeeyilaadhaatti haga Jibuutii dabalatee Eertiraa dabalatee Somaalee dabalatee biyyoota kana hundaaf kanneen kana fakkaatan achi keessa kaastanii kana hundaahu akkamitti namni bakka takka taa'ee yaada guddaa kana fidee ejjennaarra qabaatee bakka takka jalatti edaa namni yoo wal dhagee wanni takka galma namaa geessisee kanama hunda barsiise waan akkanaaf keessa jira. Gaafiin qaba sirriidha. Waan kana akkanuma himte kana barreeffamee jira jechuudha. Akkanuma barreeffamee jira. Abshir asumaan waan isin yaadachiisuu barbaadu dhiifamaa wajjiniin mee silattuu kitaabni gabbahuudhaaf deemaa sagantaa irratti haasa'uudhaaf deemna wantoota kana jettee gurra nu bubbuusuudha barbaada takka akka Imaam Muhammad qaroomina
qarooma gartee baha Oromiyaa keessaa waan qabatte keessaa tokko mee waan akkam faadha waan achi keessa qabtan. Wanni nan achi keessatti kaase akka qarooma baha Oromiyaatti waan nama hedduu sarpiraayit godhu hedduudhaa jira. Hayyee. San keessa qarooma sheekotiin teenya takka caalimni kun jaalala biyyaatiif kennaa isaan kennan. Hayyee. Kennaa san keessaa tokko kennaa abbaan qaroomaa Dr. Sheikh Muhammad Rashad Abdulleedha baha Oromiyaa taa'anii gumaata Oromiyaa gumaata biyya kanaa godhan. Hayyee. San keessaa tokko alaabaa arraan tana biiti teenya mootummaan keenya mootummaan naannoo Oromiyaadhaa ittiin bulaa jiran kana alaabaa diimtuu adii gurraacha qabdu kana alaabaa tana namni irraa fudhatan Dr. Sheikh Muhammad Rashad Abdulleeti. Dr. Sheikh Muhammad Rashad Abdulleeti. Abbaan alaabaa mootummaa naannoo Oromiyaa ammaan tanaa jechuudha. Bal'ifamee lafa kaayamee jira. Bal'ifamee lafa kaayamee jira. Wanni jawaab Abuuzeefaa kiyya kitaaba jechuun wanta baatee miti. Doktorotaas duuba jira. Profeesaroota jira. Sagantaa tanallee nama hedduudhaan daawwata. Waan dubbattu hunda irratti wabii maalimmaas bakka irraa fuute madda amanamaa itti qabdaame. Sirrittiin itti qabaa. Barreessitee jirtaas. Barreessitiin jira. Maashaallah. Kanneen biroo. Kan biroolleen Dr. Sheikh Muhammad Rashad Abdullee yoo fudhanne tokkoffaa ummanni Islaamaa tajaajila afaan isaatiin akka argataniif afaan Arabiffaa gara Oromiffatti jijjiiranii ummanni keenya fageenyarraa gaarii akka daawwataniif riidiyoodhaan as baanii biyya biraa taa'anii fuula miidiyaa hawaasaatiin namni bakkuma jiru gaarii fi hamtuu akka adda baratuuf. Qaroomni akkanaa kun isaan duran turre eegasii isaan irraan nu dhufe jechuudha. Kana qofa osoo hin ta'in qarooma artii. Artiin sadarkaa biyyatti guddina biyyaatiif biyya mul'isuuf ibsa jaalala biyyaatiif qarooma artii as keessa jira. Qarooma daldalaa as keessa jira. Kitaaba kana keessatti qarooma halaqaa ilmii. Maashaallah. Halaqaa ilmii jechuun iddoo namoonni jajjabaan arraan tana biitini qabdi jettu tun namoota gurguddaa kana warshaa nama kana hunda qarooma ilmii keessa halaqaan ilmii iddoon barnoota diin islaamirraa raabsamu oomishtoota guddina biyyaatiif qarooma keessaa halaqaa ilmii faadhaa jira. Jila daawaa fi iyyaafannoo namni tokko yoggaa rakkate nama tokkoon qofaan gargaara osoo hin taane nama hedduudhaan wal jaaranii wal dhagahanii hawaasa beelee nyaachisuu bakka takka irraa buqqee deebisanii ijaaruu. Maashaallah. Kanaaf qaroomni abbootiin marhaban. Yaadni isin irfaanitti illee qabee silattuu kitaaba irraan buufnu. Akkana. Kitaaba irraan buufnu kitaabni isiniif as deemaa jiru arraa meeqarraa xumurru qarooma Harargee keessatti argame kan diinan wa duniyaan ka duniyaa ka diin ka dur ka ammaa hamma rabbiin silaaf isa waliin qabdanii jirtanii insha Allah hoggaanii fi kitaaba agartan gammachuu guddaan akka isinitti dhagahamu abdiidhaan qaba jecha mee kanatti aansuudhaan jaalataa keenya hangam takka qophii irra jirta kitaaba kana hawaasaan gahuudhaaf eebbisuudhaaf as baasuudhaaf qophiin maal fakkaatama? Akkuma beekamu qophiin ammaan tana irra jirru sadarkaa bareeda irra jirra. Kitaaba kanatti koree jaarree namoota hayyoonni baatii qabdullee dubbifnee namoota dargaggeessallee dubartootaallee dubbifnee kitaaba kana akka namni hundinuu kiyyajee ittiin dhaadatutti bifa bareedaadhaan fuula hawaasaa duratti yeroo gabaabatti as baasuudhaaf taakka lama sadii jennee lakkoofsuma sadii kana eegaa jirra. Takka hojjannee lama hojjannee saduma jechuun nu hafe. Maashaallah. San keessaa anilleen taniin quba qabu hattaa gurubbiin jaaramtee namoonni adda addaatti dabalamee mirqaanaan akka gaariidhaatti ashaqanii jiraachuu maali itti deemu jiraachuu qubaan qaba isiniin jecha qabxii afuraffaa irratti gaafiin hin qabu duuba karama bahaa sanitti eebbisuu barbaadammoo eessatti kitaaba kana eebbasaa akka gaggeessuu barbaaddan? Egaa akkuma beekamu qaroomni baha Oromiyaa yeroo jennu Harargee qofan fayyadne. Baha Oromiyaa wanni ichirraa fudhanne Oromiyaa fayyadee Itoophiyaa fayyade. Kanaaf har'aan tana qarooma baha Oromiyaa yeroo jennu tana bakkuma waliigala
namni keenya tajaajilamaa jiru. Fakkeenyaaf handhuuruma bahaasan handhuuruma bahaasan eega baatii bakka irraa deemtu bahaasan irraa wanni kee barreeffamni irraan tana nuti waliin katabnu kun haarran tana mootummaan keenya itti fayyadamaa jiru kun achirraa ol dhufe. Afaan irraan tana gatteenyee fuul miidiyaa duratti hawaasatti gad haasa'uu kana ichirraa ol dhufe. Ichirraa ol dhufe. Kanaaf ummanni kun eega ichirraa waan gurguddaa kana nuu fide ichi kanallee ol fiduu qarooma isaan qaban kana hawaasni keenya ka kilaasteroota biraarlee walakkaa dhufneetuma qarooma akkanaa qabdanii dhageessanii jirtanii wanni kun akkami wayi isinii haariyaa jennee hawaasa keenya yeroo hedduu kutaa adda addaatiin bakkoota adda addaatiin bakka ummanni keenya jiddugala godhate kana Finfinneedatti eebbisuu abdii qabdan jechuudha. Eebbisuu yeroo gabaabaa keessatti asitti eebbifna jenneeti qophii guddaarra jirra. Maashaallah jechi nuti irra qabnu jecha gabaabaadha. Dhufne kara jirra nu eegaa jechuudha hiikkansiidha. Dhaamsaan qaba daawwattoota keenya. Akkinin jiru kitaaba ati ka daawwatu ka dhiiraatis ka dubaraatis hundi keessan anaaf barreessedha fudhadha. Waa hedduudhaa jira namni saba tokko akka waan hayyuun isaan keessan jirree akka fudhatuu danda'u isaanirra laaluun qabdu nama biraa kan akkas ji'ee yaadurra laaluun qabdu. Maaliif jennaan atuu haqa kan kee kamii himtee bar kanafaa abbootii keenyaa dhiyeessee kanafaa abbootii keenyaa dhiyeessee kayyattuu yoonii fi ati hin qabaanne nama biraa ka dubbattu hin qabdu. Takka lammaffaa kana dubbachuun maal nu fayyadaa haa jennu ilmaan dhaloonni irraa akka hamilee hin cabne akka qalbii hin cabne ilmaan abbaa dhaaluumi lallal ilmaan abbaa caalu akka taanu eega isaan waa hanga kana biyya tanaaf gumaachan nuti hoo ji'ee ka'oomsa akka nu ka'uuf jecha kitaaba kana hundi keenya fardeeffannee ana yennee guyyaa ibsi isinii godhamu irratti guyyaa qophiin xumuramte irratti bakka biraa jirtan gurra keessanii fi qalbii teessan as deebiftanii kanaannaawa kana jirtan ammoo miila keessanii fi qalbii teessan asitti as duuchitanii akka eebba aruusa kitaaba kanaa waliin gaggeessinu jechuudhaan dhaammachuu barbaade xumura irratti jechisetti hafe kasilaanii fi inni dubbadhee ji'eettu dhaammachuu qabdu. Dhumarratti wanni jiru seenaadha jechuun jireenya biyya takkaati. Namni biyya guddisuuf seenaa biyya sanii beekuu qabda. Anis jaalala biyya kanaatii fi guddina biyya kanaa ijaarumsa biyya kanaatiif namni seenaa ofii hin beekne biyya isaa akka itti ijaarratu hin beeku. Kanaaf seenaadha jechuun jireenya uummata tokkooti. Namni seenaa ofii hin beekne jireenya ofii hin beeku. Nama seenaa ofii beekuutu fuuldura isaa akka itti ijaarratu beekaa, akka itti jabeeffatu beekaa. Waan qabnu argachuudhaaf tadabarsine tana beekuu qabnaa qajeelaan sarraa dhumaati. Gama kiyyaan salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Galatooma jazakumullahu khairan wal arkaan keenya guyyaa san isiniin jenna. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.